Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu agarsiisaa fi baazaarii ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti qophaa'ee jiru isin daawwachiisuudhaaf asitti argamnee jirra. Egaa akkuma isin argaatiin jirtan booddee keenya irratti ayyaanni irreechaa dhufaa jira waan ta'eef agarsiisaawwan adda addaa uffata aadaa meeshaa faaya Oromoo fakkiiwwan adda addaa akkasumas wantootni hedduun nyaatni aadaa asitti qophaa'eeti kan inni jiru agarsiisa baazaarii kanarratti hanga xumuraatti nu faana taataniitiin daawwadhaa isiniin jenna. Keessa seennee wantoota jiran tokko tokkoon isin daawwachiisna waan ta'eef turtii keessan nu waliin taasifadhaa. Tolee guddaa galatoomii uffata aadaa Oromoo akkas bareedu nu gumaachitee jirta guddaa si galateeffannaa akkanan nu bareechuu keef guddaa galatoomii mee namni si daawwataara namni dhufee si gaafataa jira wantoota ati meeshaati qabattee jirtu kana gabaan akkamime? Ayya isinillee dhuftanii faaya kana uffattanii argisiisu keessaniif guddaa galatooma. Ani dammee waamin jedhama kana dhufee markaatorraayi. Namoonni nima gaggaafatu uffannichi uffata aadaati uffata irreechaatti faayamanii deemanii waan ta'eef namni dhufee nu gaafata inuma gurgurrasii omaan jedhu giddu magaalaadha. Haala gaariidhaan si deemaa jira jechuudha. Omaan jedhu galatasaa omaan jedhu. Uffanni godinoota hedduu as keessatti argama. Namoonni asitti dhufaniitiin hin gaafa jedhan immoo uffata kan ammayyaas jira yeroo ilaalu kan aadaas inni tiipikaalii aadaa ta'eetiin hin jedhes jira. Filannoon namootaa kan ammayyaa'e kan ammoo kan aadaa isa tiipikaalii kan duraan ture sanidha. Gosa garaagaraatu jira kan aadaallee jira kan ammayyaallee jira. Egaa namni akkuma fedhii isaati fakkeenyaaf kan aadaa Harargee jira kan Booranaa jira kan Gujii kan Shawaa kan Wallaggaa kan Kamiseellee kan godinaalee Oromiyaa garaagaraa hundi isaaniiyyuu jira. Isa immoo kan dur aadaadhaan ture amma karaa ammayyaatti fiduudhaan diizaayinii adda addaa kalaquudhaan uummata keenyatti babaasatii jirra. Kan aadaa kan fedhu kanuma aadaa gaafata kanuma aadaa bitata kan ammayyaa immoo kan fedhullee akkasuma fedhii namarratti hundaa'a jechuudha. Nuti immoo ani fi kootii ogummaan qaba ofuma kootiin diizaayinii godhee tanan hodhee gabaatti baasa. Akka fedhii namaa giddu galeessatti lachuu wal bira qabeetiin qopheesse jechuudha. Namnis immoo akkuma fedha isaatiitti bitata. Mee kanatti hojjettu asumaa dhuftee moo iddoo biraatti akkanatti hojjettu magaalaa Finfinnee keessaa dhufteetu hirmaachaa jirta moo asitti immoo iddoo biraatti dhuftee? Ani iddoon oomisha kooti magaalaa Finfinnee markaatodha. Suuqiin kan koommoo kanatti gurguru Adaamaadha. Adaamaa isa Mannaaraa duraanii duubatti ni argama. Iddoon gurgurtaa kootii achiidha. Aannan oomishummoo as markaatotti jechuudha. Tolee guddaa galatoomii akkasitti nu faayiteetiin hin jirta. Irreecha milkii siifaa ta'u isiniin jenna. Ayyaana gaarii siifa ta'u guddaa galatoomii. Isinillee guddaa galatooma. Tolee baga ayyaana irreechaa geessan. Baga waliin geenne. Asii fakkii aadaa Oromoo calaqqisiisan kan harkaan ka'aniitiin hin jedhan biratti isin argine. Mee eessarraa dhuftanii maal jedhamtu mee waldaa anatti fakkaata? Maqaan kiyyaa artist Omar Goobenaan jedhanii pirezidaantii waldaa faayina aartii Oromiyaati. Amma asitti kan ilaalaa jirtu fakkiin kunini fakkii artistoota keenyan hojjetamedha. So fakkiin kunini gara fakkii 50 olii artistooti kan irratti hirmaatan lakkoofsan gara 15ti. Na hojiin amma asirratti salaaltan kunini hedduun isaa temaatik eeriyaan inni irra fokas ta'e tokko irreecha, lama sirni gadaati, sadii teessuma lafa Oromiyaatiif qabeenyi Oromiyaan qabdu kan irratti kaan ammoo akka waliigalatti aadaan uummata Oromoo maal fakkaata waan jedha waa afran kan irratti xiyyeeffannee
fakkii kan hojjenne jechaadha. Fakkii kana immoo miseensi kun yoo hojjetu thematic area kan keessa ka barbaade filatee ka barbaade irratti hojjete hojii isaa asitti dhiyeeffate jechaadha. So waggaa haaraa kana immoo ummati keenya waan gaarii waan bareedaa qopheessine simanne jechaadha. Namoonni as dhufanii waan kan laalan daawwachuu qofaaf odoo hin ta'in bitatanis galuu akka danda'aniif qopheessine jechaadha. Uffataawwan aadaa, aadaawwan nyaataa, sirna gadaa akkasumas irreecha, suuraawwan artistootaa kan abbootii gadaa hedduu waa hedduutu as keessatti argama. Kanneen namoonni dhufaniitiin daawwachaatiin jiru. Gabaan immoo akkamidha namoonni beekanii bitaatiin jiru. Fakkiin kun mana keenya hunda keessa osoo jiraateetiin jedhee hedduu namatti tola. Maaliif aadaa keenya calaqqisa waan ta'eef haalli gabaa isaa akkamidha? Aartiin Oromoo fakkiin Oromoo bifa kanaan akkasitti dhiyeessuun waggaa muraasa as bifa ijaarameen kan dhiyaachaa jiru. Uummanni keenya rakkoo garaagaraa akka inni qabu hin beekna. Ammoo bittaan aartii bittaa meeshaa biraatiin wal bira qabne yoo laalle aartiin qaaliidha. Akka yookaan muuziqaa kaasetti tokko birri 20 yookaan 30 waan bitanii miti. Fakkiin tokko fakkiin diqqaa jennu harma kee akka jiru birri 5,000ti. Hanga birri 20 gahuu danda'a. Ammoo namni humni qabu dhufee yoo bitate gaarii jennee amanna. Irri caala immoo fakkii bitachuu amaleeffachuu itti fayyadamuu irratti haalli jiru gadaanaadha. So kanaaf nu uummat keenya hin komannu. Garuu abbaan dandeettii qabu abbaan fedhii qabu haala mijaa'aa jira. Fakkiin waasitti amma birri 15,000 gurgurru as boolee dhaqanii birri 100,000 bitu. 100,000 namoonni daaspooraan Ameerikaa irraa dhufan boolee dhaqanii boolee bitu. Boolee birri 100,000 bitu. 560 bitu. Kan waasitti birri 10,000 jechaadha. So kanaaf yoo gargabaallee laallee garaagarummaa bal'aa qabna nuna jaraan jechaadha. So kanaaf ammaaf gabayaa gaafachuun akkum jiru ta'ee bittaan haga ammaa geggeessin hin jiru. Garuu namoonni kan durii baratame ala namoonni hedduun dhufanii gatii gaafachaa jiru. Eessatti argamtu immoo asiin alatti egzibishinii kanaan baazarii kanaan alatti eessatti argamtu? Nuti kan argamnu jiddugala aadaa Oromoo keessatti argamna. Lakkoofsi keenyas asumaan himnee abbaan nu barbaadu fedhe lakkoofsa kanaallee nu argachuu danda'a. Duwwaa 10 45 40 39 irratti yoo nu bilbilanii ani hoogganaa waldaa waan taateef sa'aatii kamiyyuu namoota fakkii as kee jiran keessa namoonni dandeettii ol aanaa qaban fakkii gosi barbaadanii yeroo barbaadanitti akka argatan gochuu hin dandeenye jechaadha. Tole galatoomaa ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u galatoomaa. Isinis miidiyaan wiirtuu yeroo jalqabaaf dhuftanii hojii keenya akkasitti ilaaltanii uummata biraan akka uummata bira akka nu ga'u dhuftanii nu dubbisuu keessaniif ulfaadhaa galata guddaa qabdanii dhumirratti ammoo uummanni Oromoo biyyi keessaa baga ayyaana irreechaa isin ga'ee jenna. Kan biyya alaa jirtanis baga ayyaana irreechaa geettan isiniin jenna. Jiddugala exhibition maakalii keessatti ammoo meeshaaleen aadaa hedduun fakkiinis wanni hedduun gurguramaa yeroo ammaa waan jiruuf garas dhuftanii akka waan barbaaddan waan jaalattan bitattan asumaan dhaamskeen isanii dabarsina. Hora bula deebanaa. Tole
an yeroo ammaa kana kan si argeetiniin jedhee iddoo agarsiisaa fi baazaarii kanatti abbaa yookaan abbaa kalaqaa fakkii kannee taatetiniin kan asitti si argeetiniin jiru. Mee hawaasa wajjin wal bari eenyu jedhamta? Eessarraa immoo dhufte? Ani aartistiidhaa fi barsiisaadhaas Shamshaddiin Abdiitiin jedhama. Kan inni itti dhaladhe Harargeedha. Kan ammaan tana jiru immoo magaalaa Finfinnee keessan jira. As waldaa Faayin Aartii Oromiyaa kana bakka bu'eetti as dhufne jechuudha. Meeshaa asitti dhiyeessine meeshaa aartiidhaa kan fi kaasuu dandeenyu fakkiilee barnoota baay'ee dabarsan fakkiilee waldaan keenya qabu fakkii Afrikaa guutuu bakka bu'uu qaba jechuudha. Aadaan Oromoodhaa Afrikaa guutuu bakka bu'uu dandeesse waan ta'eef aadaa kana nutis guyyaa addaa kana sababeeffannee uummata keenya jijjiiruudhaaf uummata keenya garsiisuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dhiyeessinee jira jechuudha. Waggaa waggaadhaan asitti dhiyeessaa turre ammas dhiyeessine. Tole mee namoonni bakka agarsiisaa fi baazaarii kana dhufan haala akkamiitiin isin simatanii isin wajjin haala gabaa bituu fi gurgurtaa irratti akkam wal simataatiin hin jira gabaan? Baay'ee gaariidha. Aartii Oromoo kanarratti waa'ee gabaa ilaalchisee aartiin Oromoo baay'inaan jira. Aartiin Oromoo Afrikaa bakka bu'a akkuma jenne kana gabaan Oromiyaadhaa eenyu wajjin walitti dhufu jechuudha. Aadaa fi turizimii Oromiyaatii wajjin deemaa jechuudha. Aadaa turizimiin Oromiyaa aadaa turizimii Itoophiyaa fi Afrikaa akkasii wal qabsiisee deema. Namoonni biiroo aadaa fi turizimii irra jiran fi kun maal godhu qaba jechuudha. Isaan kanaaf gaafatamummaadhaan fudhatanii qabeenya guddaa ta'uu isaanii hubatanii isaan kana akkanatti amma baazaariif dhiyeessu waan guddaadha. Asiif dhiyeessu waan guddaadha. Jalqaba irraa ka'ee maal jechuudha. Bakkaaf hanga naannoo irraa kaasee godina irraa kaasee hanga aanaatti waan kana jala bu'anii bitachuu qabu dura. Yoo isaan kana waan kana achi keessatti biiroo hunda keessatti kan argamu ta'e uummannis maal godhe jechuudha hawwatee bita. Aartii keenya irratti amma fakkeenya baay'inaan hin bitamne har'aan tara guyyaa irraa baay'inaan hin bitamne mana tokko ni bitama. Kanaaf amma nuti dhiyeessinee jirra waa lamaaf dhiyeessinee agarsiisuudhaafis dhiyeessinee kan bitatuufis dhiyeessinee nuti aartiin Oromoo jirra kan bitachuu dhufu kun as baay'ee dhufanii bitachuu danda'u. Isaanis akkasumatti as nu fiduuf waan guddaa nurraa qaban akkasumas akka jala bu'anii waan kana guddisan anis asumaan siifis dabarsaa uummata Oromootiifis kunoo. Galatoomii ayyaanni irreechaa kan milkii akkasumas kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jedhaatiniin xumurra. Abshir isiniifillee uummanni nu argaa jirtan hundinuu uummanni Oromoodhaa guyyaan irraa guyyaa addaati. Ayyaanni irreechaa amma ayyaana irreechaa kan addaa ta'uu haa hubatan. Maaliif ayyaana irreechaa yeroo jedhu namoonni kaan ayyaana irreechaa kana akkaataa ilaalcha adda addaa yaadu laalu ummannummaa Oromoo ta'anii. Uummanni Oromoodhaa waggaa 100 ol magaalaa Finfinnee irraa fagaachaa ture. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun duraan yakka ture. Aadaa kana dhiisifirra. Aadaan kun ammoo aadaa bareedinaa, aadaa qabeenya uummata Oromoo kan ittiin mul'atu, aartiin Oromoo kan ittiin mul'atu, maalummaan uummata Oromoo kan ittiin mul'atu. Guyyaa irraa kana qabeenya guddaatu jira jechuudha. Kanaaf ammas kana daran dabalataan qabeenyi Oromoo sana immoo magaalaa bakka irra hin seenne kana seenee asirraa gurguramaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo kana qabatanii waliif qabeenya ta'uu hubatanii tokko ta'anii wal jala deemanii ammaan booda karaa dinagdeeti malee karaan kan akka hin jirre hubatanii ayyaana irreechaa akkaataa isaaniif tolutti kaan amantiidhaaf haa dhufu, kaan aadaadhaa haa dhufu, kaan immoo gurgurataa haa dhufu, kaan bitachuudhaa haa dhufu. Akkasitti akka yaadan bal'atanii yaadan gama keessan dabarsaa guyyaa irraa baga ittiin isin hin geenne isin jedha uummanni Oromoo hundinuu kana kan laaltu. Tole galatoom. Tole galatoomii eenyu jennu alaabaa? Maqaan koo Awwarash Nagaraan jedhama. Waldaa Aksiyoona Faayaatiin dhufne waliin faayaa sabbatarraa dhufne duraan Awwarash Nagaraa kan jedhamu jira. Tole agarsiisaa fi baazaarii irratti uffata aadaa Oromoo ta'e gosa garaagaraa qabattee jirtu arginee jirra. Mee akkamidha gabaan namni si dubbisaa jira maaltu jira mee? Gabaan isaa bareeda. Kun waanuma waliin faayaadha. Aksiyoonni keenyas diizaayinii adda addaatiin ajajaan hin hojjenna. Namnis immoo dhufee likkaatee waan itti ta'u fudhatee deemaa jira. Bareeda.
Fedhiin namaa kan durumaan jiru moo kan ammayyaa diizaayin ta'e kan hojjetamedha. Fedhiin namaa garamitti caalame? Fedhiin namaa guyyaarra daagaa qabu dabalaatuma jira. Diizaayiniin gosa adda addaa teelegiraam irraallee yuutuubii irraallee buusanii nutti agarsiisu. Kana hojjechuuf immoo amma yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu waan ta'eef gara fuulduraatiif itti akka yaadnu nu godha kakaasa. Diizaayinii isaan buusanillee gara fuulduraatiif akka itti yaadamu nama kakaasa. Baay'ee bareeda kaka'umsi namaa kan qabu jechaadha. Haala gaariidhaan isinii deemaa jira jechuudha. Bareeda. Ayyaana gaarii siif haa ta'u guddaa galatoomi. Ishii ayyaana gaarii nu hundaafuu haa ta'u egaa aksiyoona keenya akka nu jajjabeessan miidiyaan adda addaallee biyya alaas biyya kanas kan jiran Oromoo maraafuu ayyaana gaarii haa ta'u ayyaana bareedaa akka nu ta'u biyya alaas biyya keessas kan jiran Oromoo maraan baga siniin ga'e jedhaanii egaa kanuma. Baga ayyaana irreechaa geesse walaa barrume eenyu jedhamta? Leensi Shamshaddiin jedhama. Baga walumaanuu nuun keenja. Uffata aadaa godina hedduu as keessatti argaatiin jira. Eessarraa dhufte? Adaamarraa hin dhufe. Harariis ni qaba biraanchi garuu amma Adaamarraa hin dhufe. Uffanni an qabadhee dhiyaadhee irra hedduun Harargeedha. Hararii 8 fi shushuboo kanaan qabadhee dhiyaadhe. Namoonni as agarsiisaa fi baazaarii kanarratti dhufanii jedhan haalli gabaa maal fakkaata? Bitaa jiru gabaan immoo jira akkam? Gabaan umaan jiru har'a umaan jiru namni sasseenaa jira waa lallaaluu jiranii gurgurtaan hedduu jiraachuu baates lallaalaa jiran gaggaafachaa jiran kunuu haamilee tokko saniifuu gabaan umaan jiru bareedaadha. Tole galatoomii ayyaanni irreechaa kan milkii siif haa ta'u. Amin walumaanuu nu haa ta'u. Tole galatooma maqaa keessan nutti maa walaa barru? Maqaan koo Ashaarooban jedhama. Agarsiisaa fi baazaarii irratti argamtanii jirtu meeshaa aadaa Oromoo calaqqisiisanii uffannaa calleewwan garaagaraa boraatiillee kan harkatti qabatanillee kanneen mimmiidhagoo ta'anii qabatanii jirtu. Mee akkamidha gabaan akkamitti isinii deemaara namni dhufee isin gaafataa jira? Nuti amma gabaallee baay'ee jiraachuu baatu wanna kana yeroo duraatiif kan qophaa'e jala bultii irreechaatiif baazaariin akkanaa qophaa'uun isa duraati isa jalqabaati. Kun immoo baratamuu qaba. Amma wal baruun kunuyyuu isa guddaadha. Mallaqatti jijjiiramu yoo mallaqatti jijjiirame mallaqa guddaadha. Malee amma mallaqa qofatti yaaduun hin qabnu. Namni illee baay'ee baratee hin jiru waan akkanaa kana asiin dura waan hin baranneef baay'ee illee hirmaachuu baatu amma namaan wal argaa jirra wal barataa jirra. Diinagdee keenya eessa jirra maal jiran walii dabarsaa jirra bakka jirru taala jirru waan qabnu kana jechuudha. Maaliif akka biyyaatitti miti akka biyyoolessaatitti iyyuu gaafa wal argite gaafa walitti dhufte gaafa walirraa yaada walirraa fudhattee bakka jirtu beekame diinagdeen isa caaleen jiru. Kanaaf gabaan guddaa jiraachuu baatullee wal baruun biizinasa keenya eessa akka jirru wal beekuun waan guddaadha. Garuu haalli itti yaadamee akka diinagdeen kun guddatu akka aadaan kun guddatu jala bultii kanaaf immoo wanta barbaachisu uummanni keenya alaa keessaa kan dhufu akka hin dhabne itti yaadamee nutis akka waan kanarratti hojjennu akka diinagdee keenya nu guddachuu danda'uuf wanta akkanaa uumamuuf egzibishiniin akkanaa uumamuun waan guddaadha. Yoo kana keessatti uffannaa qofaa miti uffannaallis faayyis akkasumas kitaabileen illee jiran kitaabileen kaleessa eessa jiranii isaaniin beekne asirratti akka dhiyaatan godhamanii jiran. Maaliif kitaaba kana immoo bitatee galee irraa dubbisee sammuu isaa ittiin madaalataa jechuudha. Ittiin beekaa jechuudha. Kanaaf kuni waan guddaadha jechuu barbaada. Wal baruuf illee aadaa Oromoo uffannaan aadaa Oromoo gosa meeqa akka jirullee godinaalee adda addaallee namni akka beekuuf illee gahee guddaa taphataa jechuudha. Guddaadha amma wanti guddaan godina Wallaggaa akka jiru Baalee Farsii jiraachuu baachuu danda'a. Loqonnis adda adda. Garuu Oromummaan keenya tokko. Achi maaltu jira as maaltu jira. Kamisee maaltu jira as maaltu jira.
waliigalatti waan jirru nuti isaan irraa fudhanna isaanillee asuma keessatti isaanillee nurraa fudhatu. Maaliif waa qabeenyi keenya hundumtuu nu akka isaanillee kennallee ka isaaniiti. Kanaaf walumatti walirraas bitataa jirra, walirraas yaada walirraa fudhataa jirra, biizinasa iddoo keenya walitti himaa jirra. Akkasuma warri alaa keessaallee amma guyyaa lamaan kana seenaa jiran yoo waan biraas waan guddaallee ta'uu baate adiraashaa keenya fudhataa jira waan ta'eef kun waan guddaadha jechuu barbaada. Calleewwan kana keessaa boraatiiwwan kana keessaa kan bareedu kana qarshii meeqaan kan itti gurgurtu? Ka bareedu keessaa amma osoo suuqa irratti ta'ee qarshii 2,000 gurgurra. Asitti qarshii 1,500 gurguraa jirra. 2,500 gurguraa jirra. Kanaaf gatiillee gabbuusneeti kan gurguraa jirru. Maaliif namni haa baratu, haa beeku jechuudhaaf haala kana mijeessanii akka nuti isaan irratti daballu osoo hin taane uummanni keenya haa argatee waan barbaadu haa argatuudhaaf illee yaaddame waan ta'eef akkasuma nullee walirraa gabaa waan irraa biizinasa kana irratti akka fayyadamnu waan yaadameef haaluma san irratti yaada keessa galchineeti kan gurguraa jirru. Fakkeenyaaf amma uffannaa amma as finne kana keessa uffannaan kun uffannaa naannoo Arsiitti argama. Gonfaa jedhama. Eessallee hin jiru. Iddoo bira godina biraa keessa hin jiru. Godina naannoo Arsii keessa jira. Arsiitu uffata. Haala kanaan uffatan gonfaan isaa kun iddoo biraan jiru. Laal amma hedduun isaanii namoota barbaadanii dhaban amma nu gaafataa jiru. Dur eessa akka jiru hin beekan. Ammoo dirqama ammoo wanti kun aadaa ofii calanqisuudhaaf maalummaa ofii calanqisuudhaaf isa kaleessaa sani kan ta'uu qabu. Kan fakkeenyaaf hadhaa waan isa fakkaachuu hin dandeenye uffachuu irra waan kaleessa aslii kaleessa uffatamaa ture san barbaadamee uffachuun dirqama ta'a. Kanaaf amma kun gonfaa jedhama. Gonfaan kun immoo mana uffata aadaa Urjii, Shaashmannee fi Adaamattis hin jira. Koottaa bitadhaa jechuu barbaanna. Nayyee. Isinis galatoomii. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kitaabas qabna. Kitaaba keenyas nurraa bitadhaa. Keessattuu Gadaambulii fi Ateetee fiilmiin irratti hojjetame san ijoolleen maatiin maaltu keessa jira waan jedhu san fiilmiin irratti hojjetame akkaataa fiilmiitti hojjetame san hin jiramu hin jiru waan jedhu san kitaaba kana osoo nurraa bitatanii kanuma beeksisuu barbaada namoonni iddoon jiru Shaashimannees akkasuma Adaamaas Finfinnees jira. Kanaaf nurraa bitadha. Bakka sadii qabdu jechuudha. Nurraa bitadhaa jenna. Galatoomaa isinis. Egaa daawwattoota keenya agarsiisaa fi baazaarii ayyaana Irreechaa sababeeffachuudhaan qophaa'e meeshaalee aadaa Oromoo calaqqisiisan garaagaraa uffannaa aadaa Oromoo godinaalee garaagaraa of keessatti qabatan irra deemuudhaan isin daawwachiisaa turreerra jechuudha. Egaa akkuma argaatiniin turtan meeshaa aadaa Oromoo akkasumas uffata aadaa Oromoo hedduu mimmiidhagaa ta'anii fi faaya manaatis asitti argineetiniin kan nuti jirru nyaata aadaas dabalateetiniin meeshaawwan bocaawwan adda addaa fakkii adda addaa asitti argineetiniin kan isin daawwachiisaatiniin turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Isin daawwachiisuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaa, Sooniyaa Muhammad akkasumas ogeessaa kaameeraa keenyaa Tolosaa Bultii waliin ta'uudhaan ture. Gamanumaan nagaadhaan mannaa ayyaanni Irreechaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.